السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر زينة أسني في جرا حرة أكما أسرت سورة كان الرترقا جرتاني سرقين سيدو راوة ميجرا قرو وانت أداتو سامودتي سرقي ساني رتي وانت أداتو سامودتي وانت ساني يعني دعاي سمياتو جينت فكاتا مسكينة سوميان دعاين شيء تكتي ربي برجيت فكنت فكاتا أنا سرقي رتي وانت نما قد سيسو ويسكين مو وانت أجايباتو تأجدني دبتاجرو أكسما سمو فرسومي سورة أشرت كان أرجاجرتني تبلني كان رت كان أرجاجرتني سورة فرسومياتي جدني isheen sargii sana irratti deemtee waan addaa raawwattee jedhamaa jira. Egaa akkuma beektan hiriyoonni Said na firoonni Said wabii fi akkuma suuraa biranii irratti argaa jirtan kana maqaa isaallee wallaalee jarreen isaan hundi isaanii baay'ee tokko gaddaa jiru, baay'ee tokko aaraa jiru. wanta addaat nu mudatee jedhamaa jira. Baay'ee tokko washakkataa irra jiru jarrillee jaratutti gaafatamummaa qaba. Kaameeraa meemoriinsaa jalaa hatame, viidiyoon waraabame meemoriin hatame jedhamaa jira. Meemoriin sargii sana irratti suuraa ka'anii caffaranii jalaa fudhattee deemtee jedhanii dubbatamaa irra jira. baay'ee tokko sodaatanii jiranii wabii fi firrii Saidoo akkanatti rakkina guddaa keessa jiranii እና ajaa'iba nama ajaa'iba baay'ee tokko nama dhiba እና sumiyaa rabbi obsasiifaa kennu giiftii koo dhugaa dubbachuuf jecha bakka ishee bu'een lapheen koo baay'ee na dhukkubaara. dhugaa miskiina ani akka kootti waan nuti ceemtu kun seeraan raawwatamu yoo natti fakkaatu ture dhugaa dubbachuuf miknaatu dubbattee baafachuu hin dandeessu intaloon sumiyaan jechaadha. Rabbiin sodaatti wallaahi imaana qabdi intalli beekamti. Na bakka jira miti waan ta'e tokko waan tabalaasha'uun si'aa jira malee dhuguma sargiin kuni ta'ee bultiitti deebasa jedhu takkaan namanneen ture yoo namni yaadeeyyuu waanuma hin ta'uuti bakka wanti ta'e tokko uumama jedhee yaadaa ture. Garuu sargiin akkasitti raawwatamee jira. Hayyuunis gara tokkootiin dhugaa qabdi. Sumiyaanis gara tokkootiin dhugaa qabdi. As biratti eenyutu badii qaba jettee hayyuunis dhuguma jaalalatu ishee qabatee jira intala kana. Sumiyaanis sirriidha. Garuu as biratti eenyu badii jettanii komentii jalatti barreessaa. Eenyu badii? Saidoo moo Hawwii moo Sumiyaa moo hayyuudha? Ani akka kootti Saidoon jedha. Miknaatum Saidoon akka nama reefu shawaabaa dargaggeessaa dubartii argee hin beeknetti bakka qilixxi jeeraa fi hayyuuf du'eeraa fi bakka Sumiyaaf hin eeggannellee. Sumiyaaf eeggachaa man jiru akkuma Sumiyaan jirtuyyuu dagataa jira. Akkuma ijoollee qabuyyuu baay'ee dagataa jira. As biratti dhiira jechuun subhaanallah dhugaa rabbi dhiira namni amane jechaadha. Bakka dhiira amanuu jechuun rakkisaadha. Na etoo ta'ee kana akka Sumiyaan illee lapheen ishee hin cabne kan sirreessuu qabu Saidoo ture. Saidoon dhiira ta'uu qaba ture. Saidoon garuu bakka dhiirti jechuun bakka dubartii mashee dubartii argee sobee dubar dhuguma Saidoon dhuguma dubartii lubbuun koo nan baasa jettee ijaa boosseef fuudhe moo dhuguma anis dhala qaba dubartii qaba haadha qaba obboleettii qaba jedheetu ishee kanaaf gaddee fuudhe moo sinitti fakkaata? No yoo kanaaf fuudhe ta'ee intala ishee Dubaay jirtu ishee biyya ormaa keessatti firan qabne maaliin qabne silaa isheellee fuudhuu qaba. Yoo uuma ayyuuf yaadee fuudhe taanaan intala sanallee fuudhuun dirqama isaati. Sheer godhaa biraan gaafa. Sababiin isaas
dhuguma ayyuuf yaadee fuudhee miti. Ayyuun intala ishee intini mana abbaa isheetii teessee nyaattee dhugdu. Intala ishee biyya ormaa haadha hin qabne obboleettiin biraa hin qabne jaalala isaaf jettee korooresii dhugdee dhukkubsattee sana ishee Dubaayitti maqaa isaatiin lubbuu ishee baastee oolte sana dirqama isaa akka inni fuudhuuf sheer laayik godhaatii biraan ga'a. Fuudhuu qabaa jechaadha. Yoo dhuguma ishee yaadee ta'e garuu akkasumatti hin fakkaatu. Dhuguma yaadee fi miti dhuguma jaallateeti. Sayidoon jaallateeti. Ammas gaafa sadaffaas akkasuma ta'a akkuma Sumiyaa intinaaf ta'e kana ayyuuf ta'e kana ta'a ammas maaliif dhiirti jechuun gara deemtuutti simmeetiin ishee haaressaa oolti. Simmeetii ishee haaressiti. Dhugaa isoo namaa danda'ame ta'u dubartiin jaalalaan hin qabamtu ta'e bareedaa ture. Dubartiin jaalalaan qabamtee hin cabdi. Maaliif garuu dhiirri qoy yooma qabameerree uf danda'a. Yooma qabameerree uf miidhamu bar dhiirti miidhamu. Yooma jaalalaan qabame miidhamu akka dubaraa. Maaliif garuu dubartiin jaalalaan qabamtee dhiirri tokko dhiiratti hin fakkaanne maaliif? Anaaf gaaffii guddaadha. Amma Sumiyaa akka malee jaallatu beekama. Garummoo ishee kana faanas jiraachuuf awuzu laphee meeqa akka bobboo kana dhuguma rabbiitu laphee kanatti kennimu wayis maalidha? Ani gaaffii natti ta'eera dhugaa rabbii komentii jalatti meenaa kaa'a. Wallahi lapheen kiyya na dhukkuba jannaa isinitti immoo hin danda'u. Yeroo waa'ee Sumiyaa yaadadhu jecha akkam taati teenna yoonan jedhaan miskiina koo wallahi billaahi akkam taati. Itumoo viidiyoo immoo waraabamte itumoo baheen nas qabbachuu ta'e bacbaacaan kun. Wallahi Saayidoo ifa onaa yaareen kan bakka jira miti. Dubartii irratti waanuma dubartii irratti ka'utu na harsanaan waanuma dubartii irratti raawwatamaa jiru. Dubartiin maaliif cabdi? Dubartiin haadha keedha, abbaa obboleettii keedha, jaartii keeti, ilmoo keeti. Amma Sumiyaa irra maal ta'ibame? Obsituu dubbattuu miti obsiti. Imaana qabdi bareedduudha, tasgabbooftuudha. Maaltu dhibee ishee biraa amma kan deemee bakka biraatii akka ijoollee reefuu fuudhu dubartii argeen beekneeti barseedoon. Dhugaanii namni amma isheen amantii zeegaan biraatisa ayyootullee natti aanaa isaa akkasumatti bakka namni bakka miidhamuu isaan na gaddisiisan. Itoo ishee deemee tasgabbeessee gara isheetti deebi'ee seeraatiin. Sargii gochuu maaltu barbaachise? Sargii maalim gootama? Sumiyaan gootettaa sargii? Sargii maaliif goota? Maaliif goota sargii ayyuuf? Birrii yoo wal fuutanii birrii waliin hortaniitu sargii goota.